naannoo Oromiyaatti waggootanii torban darban biqiltuu biiliyoona 28 ol dhaabuu dandeenye jira. Biqiltuu waggootan torban darbe biiliyoona 28 ol dhaabaman kan keessa dhibbeentaan 84 kan ta'u qabatee jira jechaadha, latee jira. Kunis kunuunsa uummanni keenya biqiltuu dhaabuu qofa otoo hin ta'in kunuunsuu gara faayidaa dinagdeettis jijjiiruudhaanis kan wal qabatu waan ta'eef bifa kanaan milkaa'inni olaanaan galmaa'ee jira. Bara kana akka naannoo Oromiyaatti biqiltuu biiliyoona 5.3 qopheessuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jira. Lafti kanaaf ta'us qophaa'ee adda bahee jira. Bara kana lafa hektaara miiliyoona 1.1 irratti biqiltuu biiliyoona 5 dhaabna inni karoorsine. Bakki biqiltuun dhaabbatus hektaarri 429 ol ji'oo rifaransiidhaan fudhatamee jira. Kana fees bifuma wal fakkaatuun ji'oo rifaransiidhaan fudhatamee dhaabbiidhaaf qophoofnee jira. Godina Shawaa Bahaa guyyaa har'aa aanaa Lumeetti kan argamnu. Bakka kanatti biqiltuun nyaataaf oolanii kan dhaabamaa jiru. Kun immoo alergee keenyas guddisuu, tarsiimoo galmoota misooma baadiyyaa 4 qabannee hojjechaa jiru kana keessaa tokko wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudha. Lammaffaan alergee dabaluudha. Sadaffaan alergee alaa galu immoo biyya keessatti oomishaan bakka buusuudha. Afraffaan carraa hojii uumuudha jechaadha. Carraa hojii dargaggootaa bal'inaan uumamaa jira. Qonni keenya ammayyaa'ee ce'umsi baadiyyaas karaa mirkaneessuu danda'uun walitti hidhamiinsa kanaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati.